dubbanne Jawaar miti. Jawaar dubbatee bu'aa buusu gaafa jettan nuyyuu nama meeqa irriba dhorgin. Ilaa wanni sirbachuudhaa qabdan. Bu'aa buusuu danda'a. Maaliif miidiyaa kun rasaasa boombii caalu miidiyaa. Sinii galee boombii caalu miidiyaa. Jawaaris miidiyaa kana irratti dhukaasa banuu danda'a. Dhukaasa gaafa banee biyyattii keessatti hokkara kaasuu danda'a. Waa tokko ni sirriitti himaa. Biyyattiin sun gara lolaatti akka deemtuuf du'a caaluuti kan biyyattii goole jechuudha. Biyyattii jeeqe guutummaatti kan biyyattii jeeqe irra caalaan du'a caaluu hundeessaati. Dhugaa dubbanna jechuudha. Du'a caaluu hundeessaati. Kan biyyattiin burkutoofte jedhamee asii fakkeenyu godhamu jeeqamuun biyyattii ka fidee waa'ee du'a caaluu hundeessaati. Sinii galee burjaajiin guddaan biyyattii keessatti ka dhufe. Burjaajiin guddaan. Burjaajiin eegasii jira burjaajiin eeyyen jira. Eegasii waraanni jira eeyyen jira. Garuu Hacaaluu Hundeessaa du'uun burjaajii guddaa uumte biyyattii sana keessatti. Hin beeka warri biyya bulchus hin beeka. Paartiin mormituus hin beeka jechuudha. Sirii galee hin beeka. Hundinuu hin beeka kana. Kan rakkoo guddaa biyyattii sana keessatti fidee eega Hacaaluun du'e booda wal dhibdeen hedduu tammaate. Biyyattiin sun illee gara lolaatti lola heddummaattu namoota isii lolu humni waraane baay'achuu humni abaawoo bootti makamuu wanta akkasii yeroo sana heddummaate jechuudha. Amma Jawaar Mohaammed kun biyya keessatti yoo waa ta'e biyyattiin ammas hin jeeqamte jechuudha. Biyya galuun qabu Jawaar Mohaammed kun. Biyya galuun qabu. Biyyattiin ammas akkuma isin Abiyyi jaallattee namni Jawaar jaallatu akka jiru quba qabaachuudha qabdan. Akkuma isin immoo Jawaar jaallattanu namni Abiyyiif lubbuu isaa dabarsee kennu akka jiru beekuudha qabdan. Namoonni kun hordoftoota qabani waa fidan jechuu hin dandeenyu jechuudha. Namoota jara deeggaru jira waan ta'eef. Tarii muummichi ministeeraa waraana ofirkaa qaba. Waraanaan tarkaanfii fudhachuu danda'a. Waraanni sun garuu nama kaan miidhataanaan namoota ija ta'an miidhataanaan waraanni sun miidhee biyyattiin gara jeeqamuutti deemti. Inni dursu walqeequun namoonni afaan qawweetiin hin ta'in afaan qalamaatiin walqeeqeera taanaan wal jajjabeessuudhaa qabaa deeggaruu qabdan. Sinii galee qeeqaan jiraachuu qaban fayyadamna nuti uummanni keessatti qaamni walqeequ jiraachuu qaba biyya keessa. Sinii galee qaama walqeequ gaafa isiniin jiru qaama rasaasa hin qabne. Qaama rasaasatti nama nuwan maaliif miskiina duuti keessatti waan ta'eef haadha keenya du'a waan ta'eef abbaa keenya du'a waan ta'eef qawween ajjeesuu malee bu'aan qabu beekamaadha. Qawween ajjeesuu irraa kan hafee seera sin kabachiisu abbaa biyyummaa keessa sin kabachiisu ajjeesuudha qawween. Kanuma qofaaf qawween. Garuu qaamni afaan qalamaatiin qabsaa'u jira taanaan itti duulameera taanaan gara qawweetti deemaa jechuudha. Sinii galee wanni sun hubachuu qabdan qaama afaan qalamaatiin qabsaa'u mootummaa mormutti duulla yoo ta'e gaafa abdii kutate gara qawwee hidhannaatti deemaa jechuudha. Wal dhiibuun gaarii miti. Adeemsa ittiin mormaa jirtu kun gaarii miti jedhanii isa sana hidhaaf qopheessuu qalmaa qopheessuun sirrii miti. Namni karaa nagaatiin qophaa'u gaafa karaa nagaasaa harkaa gatte gaafa karaa nagaasaatti mirga isaa dhiibdee gara qawwee hidhachuutti deemaa jechuudha. Hidhatee gara bosona seenuutti deemaa jechuudha. Amma utuu Jawaar bosona seenee namoota hedduu waliin seenuu danda'a jechuudha. Walla billahi qeerroon mataa qabdu girrisaan totoo hidhatte jechuudha. Girrisaan guutuun Jawaarii totoo hidhattu Jawaar hidhateera ta'e girrisaan guutuu. Galtee qabsaa'u deetu walla billahi nama lubbuu isaa dabarsee kennutu jira. Girrisaan lafa kanarra jirtu guutuu rasaasa hidhatti Jawaar hidhateera taanaan. Beekamaadha. Beekamaadha walla billahi. Kanaaf wal cunqursuun gara rasaasaatti wal geessuun gaarii miti. Sinii galee gara rasaasaatti namni maaliif afaan qalamaatiin taa'ee mormaa maaliif akka mootummaan jedhettiin bulu yoo jettan maaliif mormaadha jennareesh. Mormaadha maaliif jennare. Sammuu barateen yaaduun dirqama ta'a. Garuu jara gidduu afaan qawween jiraatin. Afaan qawween jiraatin taanaan afaan qawween jiraatin taanaan taa'ee aga fedhe yoo wal morme gaarii. Garuu nama afaan qalamaatiin taa'ee qabsaa'utti duultee yoo fincilleen buuftee yoo hiiteetta ta'e inni hidhataa jechuudha. Inni hidhataa jechuudha. Maaliin namoonni ta'etti afaan nagaa kana warra afaan nagaa inni hiita inni adabda yoo ta'e hidhachuun isaa dirqamaa jechuudha inni bosona seena jechuudha. Isa kanaaf qaama afaan nagaatiin taa'ee mormu qaama akkaataa dambii mormii isaatu jira waan ta'eef isaan taa'ee mormu deeggaruun dirqama ta'a jechuudha. Nu arrabsuu dandeessanii girrisaan Abiyyi sin arrabsuu dandeessaa. Jawaar inni arrabsuu dandeessa hin girrifta waan ta'eef nuti dhugaa jaallanna. Nuti dhugaa jaallannee dhugaa dubbannee bakka nutti dheebullaa jechuudha. Sinii galee qaamni
Amma fakkeenyaaf wanni na ajaa'ibee maal ishii waraana bilisummaa Oromoo hidhatee lolaa jiran dhukaasaa uummata miidhamaa jira jennee mormine jibbine jennu fakkeenyaaf nan jibbe jechuu miti. Fakkeenyaaf waraana bilisummaa Oromoo waraana qawwee qaba uummanni gidduutti dhumaa jira jibbine jennu sababa ajennu kottaa karaa nagaatiin qabsaa qawwee lafa kaa'aa jennaan fakkeenyaaf ishii tole. Ishi asii afaan nagaatiin immoo qabsaa'u akkamitti duullareennoo seera kanatti akkaataa ilaaluu qabna jechuudha. Sirii galee waan kana beekuun dirqama ta'a jechuudha. Hidhatee lolee waraana qindeessee dhaqee aangorraa kaasaa hin jiru. Sirriin jirtanuu adeemsa sirrii miti jedhee namni immoo nama jala dhaabbachuu waan jiru. Qawwee qabatee lolaa hin jiru. Humna waraanaa wayii hin qabu. Sirii galee isa kanaaf akkasitti ilaaluun gaarii. Deeggartoonni Abiyyi warri Jimmaa bakka buutanii maqaa gandaatiin dhaatan saroota wallaahi isin ijoollee milishaa Allah halaanak maqaa gandaatti geessitan wallaahi billahi warri asii taatees maqaa Jawaaritti geessitu ijoollee milishaa Allah halaanak wallaahi ijoollee milishaati isin warri gara gandaatti geessitu. Jawaar akka Itoophiyaatti biyyattii akka Oromootti akka Itoophiyaatti qabsaa jira deeroo wallaahi billahi amma ijoollee milishaa hedduun natti kakatti yaada jechuudha. Gara Jawaariinis gara Abiyyiinis ijoollee milishaa dadhabne Abiyyiif Jawaar nama nagaadha bara. Abiyyiif Jawaar nama nagaa namuma deeggaramuu qabanu namallee beekumsa qabanu garuu ijoollee milishaa dadhabne gara Jawaaris ijoollee milishaa dadhabne gara Abiyyiittis ijoolluma milishaa dadhabne kanuma dadhabne bara ijoolleen namoonni qabsaa'ota ta'an Jawaariin kan akkatti sappoorti push godhan beeku akkatti Jawaariin push godhan beeku ijoolleen qabsaa'onni akkatti Jawaariin deeggaran beeku akka keessanii kana miti waa tokko ka'ee dhalatte waa Jimma qoraattiin na waraante waa Arsiitti akkana taate no it is not good. Gannaa waliin lolinaa hin fokkisa. Inni galee. Eessaan siistema baafachuu qabdu. Paartiin mormituu siistema eessaan muummicha ministeeraa kana aangoorraa buusuu dandeenya. Abiyyi Arsii Abiyyi Jimma yoo ta'e waraanni Itoophiyaa Biraanuu waraana Itoophiyaa kan hoogganaa jiru Biraanuu Juulaa Arsii kantiibaan magaalaa Finfinnee Arsii pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shawaa maali eenyuun Harargee inni galee. Biyya akkamitti hoogganaa jiru yoo jettanii hundinuu akka kanatti jira jechuudha. Oromiyaa guutuu hoogganaa jira biyya kana. Biyya Itoophiyaa jedhamtu sana Oromoo guutuu hoogganaa jira malee Jimma qofa miti akka Jimmaatti olaaltan ta'e. Isin dayyuus akka Jimmaatti ilaaltu taanaan anta dayyuus minal dayyuusi. Amma fakkeenyaaf namichi Dabuubii ture Hayilamaariyaam Dassaaleny. Dabuubii ture namni maqaa isaa kaasan jiru waa'ee Tigraay dubbata malee sirna sana Tigraay irratti fuulleffata malee. Eenyuun Dabuubii arrabsa? Eenyuun Dabuubiitti duule yeroo Hayilamaariyaam Dassaaleny aangorra jiru eenyutu Dabuubiitti duule? Namicha Dabuubii sana namni morma jira hin jiru jechuudha. Isinii galee kaansarii kana keessaa kaansarii naafaa wal xiqqeessuu keessaa ba'a jechuudha. Oo gara Jimmaatti furgugee darbetu ta'e uummata kabajamaa kana balleessuun keessan sirrii miti uummata jaallatamaa uummata Jimmaa uummata kabajaa kana ijoollee milishaati jettanii balleessuun sirriidhaa miti jechuudha. Isinii galee seena dubbadhu yeroo tokko. Ayyee galatoomii tokkummaa asirratti daawwalamaa jira sirreeffadhu. Taap godhaaf hime taap godhaaf uummata gashtii amma sanaaf. Taap godhaaf hanga tokkummaadhumarraa iyyuu gaaffii hin qabame taap godhaaf hime. Wallahi dhiigni Hacaaluu Hundeessaa ganaa Oromiyaa miti tokkummaa. Akkuma isin dhageessanii. Wayyee. Warri maqaa tokkoon Jimman arrabsitan warri maqaa asiidhaan Jimman uummata. Miiti godha nuyi torkiin keenya jiru boo natti ni yineeti. Warri maqaa Jimmaatiin natti ni yineeti seenaa miiti godhadhu. Ni torkii keessa sirreeffadhoo dubbachuu barbaadde. Maqaa Jimmaatiin uummata kabajamaa, uummata jaallatamaa, uummata fakkeenya uummata Oromoo ta'u uummata Jimmaa sana arrabsitan. Abjuu keessa jirtu dammaqaa isiniin jedha. Isinii galee milixxeeyyuu kuno narraa milixxeeyyuu narraa nama baase ta'een beeku. Isa kanaaf uummata kabajamaa uummata Jimmaa sana maqaa nam tokkootiin utuu Arsii taatee Jimman arrabsita yoo ta'e mootummaaf jecha Biraanuu Juulaa Arsiidha Arsii arrabse. Sii galee warra Arsiis jechuudha. Qubaa walitti hin qabnu jechuudha. Fakkeenyaaf Shawaan hoggansa biyyattii keessa jirti. Seena nama si buusee moo situ bu'e? Natti namni si buusu. Shawaan hoggansa biyyattii keessa jirti.
Harargeen hoggansa biyyattii keessa jirti. Jimmi hoggansa biyyattii keessa jira. Arsiin hoggansa biyyattii keessa jirti. Hoggansi biyyattii